Pirezidaantiin Chaayinaa nagayaa fi tasgabbii kabachiisuuf yaada furmaataa qabxii afur of keessaa qabu dhiheessaniiti jiran. Pirezidaantichi Chaayinaa Xi Jinping jiddugala bahattii nageenyaa fi tasgabbii itti fufinsa qabu mirkaneessuuf yaada furmaataa qabxii afur of keessaa qabu gaafa Ebla 14 bara 2026 dhiheessaniiti jiran jechuun miidiyaan Chaayinaa gabaasaati ture. Pirezidaantichi yaada furmaataa kana kan dhiheessan aangawaan Arab Emirates Sheikh Khalid Mohammed Ziyad Al Nahyan waliin Beijingitti wal arkanii yeroo mari'atanitti ture. Qabxiin furmaataa pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dhiheessan kun tokko qajeelfama nagayaa fi waliin jireenyaa kan hordofu, lama qajeelfama birmadummaa biyyootaa kan kabaju, sadi olaantummaan seeraa idil addunyaa hojiirra akka oolamu, afur qindoomina misoomaa fi nageenyaa cimsuu kan jedhan akka ta'e miidiyaan Chaayinaa guddaan Chiinwaan gabaaseeti jira. Chaayinaan murtii USA'n karaa daldalaa Hormuz cufuuf dabarsite gocha hamaa fi kan itti gaafatama hin qabne jechuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu ariitiidhaan kan Paakistaanitti yaamame Iraanii wajjin milkiidhaan akka xumuraniif Ameerikaa gaafateeti jira. Suudiin kanaan dura Ameerikaa jabeessitee Iraan akka haleeltu waamicha kan goote hoggaa ta'u, Iraan yeroo Ameerikaa fi Israa'el waliin wal lolaa jiranitti bakka imbaasiin Ameerikaa buufata xayyaaraatii fi Suudiidhaa yeroo haleelan ni yaadatama. Ta'us ammoo erga Iraan hulaa galaanaa Baab al-Mandab cufuuf akeekkachiifteen booda yaaddoo hamaa keessa galuu isiiti jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Waggoota 15 oliif deeggarsa Ameerikaatiin Huutii Yaman tan haleeltu Suudiin amma immoo kallattiin waraana Ameerikaa fi Iraan waan hedduu sodaachise fakkaata. Suudiin sababa ayyaana guddaa Arafaatiif yeroo Islaamtota miliyoona 2 hanga 5 keessummeessuuf yeroon gabaabaan hafeef kanatti lolli kun umrii dheereeffachuun Iraan wajjin wal dhabuun hedduu kan yaaddeessu ta'uu xiinxaltoonni ni himan. Akkasumas yeroo kanatti Suudiin waldorgommii diinagdee keessattuu kan baha jiddugalaatiin deemaa jiru keessatti qooda olaanaa tan qabdu, akkasumas ijaarsa magaalaa haaraa kan idil addunyaa keessatti sadarkaa tokkoffaa ta'e ijaaraa yeroo jirtu kanatti waraanni baha jiddugalaa kun danqaa waan isitti ta'eef, kanaafuu nageenya baha jiddugalaa kanaaf Ameerikaadhaa fi Iraan gunachuun isiitiif kan isii dirqamsiise jechuun xiinxaltoonni siyaasaa ni dubbatan. Kanaaf waamicha nagayaa addunyaa guutuuf yaaddoo ta'e kan godhuun Suudii kun kan sababa ta'e Iraan hulaa galaana diimaa keessatti argaman kamuu cufuuf wayita wanti nu daangeessu hin jiru jechuun isaaniitiin booda kun mootii Ameerikaadhaa yaamuudhaan waliigaltee Iraan wajjin fi akkasuma waliigaltee haaraa mallatteessuun isaanii kan beekame ture. Suudiin karaa lafa jalaatiin lola kana keessatti qooda fudhachuu kan mirkaneeffatte Iraan lolli kun itti fufnaan karoora haleellaa Iraan kan jalqaba dandhamtu Suudii ta'uu isiiti. Karaa biraatiin hidhattoonni Huutii Yaman keessaa gahumsa waraanaa galaana irraatii fi qilleensa irraa waan qabaniif haleellaa misaayilaa qofa osoo hin taane hulaa galaana diimaa fi Baab al-Mandab kan gaaza Suudii guyyatti barmeela miliyoona 2 ol deddeebisu cufamuu malaan sodaajuu irraa ka'uun Suudiin dhimma marii nageenya USA fi Iraan akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuu kan eegalte. Akkasumas waraana baha jiddugalaa kan biyyoota diinagdee addunyaa guutuutti danqaa ta'e kanaaf dhaabbileen mootummoota gamtoomanii, dhaabbileen hawaasa addunyaa, dhaabbileen amantaalee addunyaa gurguddoon addunyaa keessa jiran dhiibbaa nageenya baha jiddugalaa kan keessattuu qaala'insa jireenyaatii fi akkasuma boba'aa addunyaadhaa akka danqamtuuf sababa ta'e kana akka waliigalteedha Iraanii fi Ameerikaatiin dhumatuuf dhiibbaa godhuun itti fufeeti jirti. Kana keessaa Arab Emireetii fi Suud Arabiyaan baha jiddugalee keessaa warran sochii olaanaa nagayaa baha jiddugaleessaa fiduuf Iraanii fi Ameerikaan waliigalteedhaan milkii waraana dhaabuutiin akka goolabaniif warreen dhiibbaa godhaa jiran keessaa warra adda duree irratti argamanii. Keessattummas Chaayinaan dabalatee Chaayinaan amma Ameerikaadhaan tan akeekkachiifamtuu fi akkasumas dabalatee keessattuu maamila jabduu kan gaazaa Iraan irraa bittu ta'uun addunyaa irraa kan jalqabaa hoggaa taatu dooniiwwan gaazaa kan Chaayinaadhaa
hulaa Hormuz keessa deemuudhaan parsantii olaanaa waan qabaniif Ameerikaan ammoo kana danquuf Hormuzitti aggaamuun isiidhaa Chaayinaadhaaf aggaammii guddaadhaa fi akkasuma Chaayinaanis lolaaf akka qophooytu kan taasisedha. Kanaafummoo irra deebuudhaan warra biyyoonni baha jiddu galaa akkasuma dhaabbileen gurguddoon idil addunyaa waamicha nageenyaa Iraanii fi Ameerikaa godhuun itti fufeeti jira. Tarii waraanni kun dhaabbatee milkiidhaan xumuramamoo waraanni kan itti fufutaa? Waahilli Ameerikaa guddoon baha jiddu galeessaa tanta'e Suud Arabiyaan eega Ameerikaa fi Iraan waa'ee hulaa galaana daldala Hormuz irratti walitti dhaadachuu jalqabaniin booda magantaa Ameerikaan jechaa jirti jechuudhaan miidiyaaleen Suud Arabiyaatii fi akkasumas miidiyaaleen CNN, Al Jazeera fi BBC'n oduu isaanii qabatanii asiin bahan. Eega gaafa bulchiinsa Bin Abdulaziz kaasee hanga irratti michooma Ameerikaa wajjin gamtaa Islaamummaa jeequun tan hamatamtu Suudiin waggoota kurnan dabree as dorgommii diinagdee keessa eegalte waa'ee nageenyaa jiddu galeessaatiif tumsuun kan baatti jechuudhaan ibsan xiinxaltoonni siyaasaa. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha dhiibbaa nagaatii dhiibbaa waliigaltee Ameerikaa fi Iraanii fi akkasuma magantaa Suud Arabiyaa jiru irratti xiinxala qabannee jirra. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Eega waliigalteen waraana dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti godhamuuf yaalame milkiidhaan malee eega xumurameen booda Ameerikaan hulaa galaanaa Hormuz niin to'adha jechuudhaan doorsisa kan eegalan ammas daran itti fufeeti jira. Lolli afaanii kan miidiyaa hawaasaa irratti raabsamuun waraana misaayilii caalaa kan hammaate diggisiin waraana qilleensa irraa guyyaa kan eeggachaa waan jiru fakkaata. Ameerikaan hulaa galaanaa Hormuz cufuuf Tiraamp irraa deddeebi'uudhaan dubbachuu kan itti fufe hordofee Chaayinaanis ibsa kenniteeti jirti. Maamilummaa Gaazaa yeroo dheeraa Iraanii wajjin kan qabdu biyyi Chaayinaatis kaleessa dabre akeekkachiisaa fi akkasuma immoo aggaammiin hulaa Hormuz irratti Ameerikaan goote balaaleffachuudhaan tumsa waraanaa Iraan wajjin qaban kan fuulduraaf waliin dhaabbatan tahuu mala jechuudhaan kan xiinxalanii fi gabaasni miidiyaalee addunyaadhaa kan to'ate keessattuu Chaayinaadhaa fi Ameerikaa akkasuma Iraan faa waliin waliigalteen dantaa daldala isaanii kan baha jiddu galaa wajjin qaban tuqamuu irraa walitti gaarreeffannaan yaaddoo guddaa addunyaa ta'e. Biyyoonni baha jiddu galaa kan waahillan Ameerikaa ta'an keessaa kanneen akka Arab Emirates, Oman, Beirut, Qatar, Kuwait fi kanneen kana fakkaatan eega lolli guyyaa 15f akka dhaabbatu labsame as qeensa ficcabsuu malee maa wanni dubbatan hin jiru. Gariin biyyoota baha jiddu galaa callisanis ammoo Suudii fi Arab Emirates Ameerikaa fi Iraan waliigalteedhaan lola akka dhaaban dhiibbaa godhaa jiraachuutu himama. Yeroo Suudiin pirezidaantii Ameerikaatiin sitti magan jechuudhaan nageenya baha jiddu galaadhaa akka mirkaneessu Tiraamp deeggarsa guddaa fi dhimma ariifachiisaa Iraan wajjin marii waliigaltee nagayaa godhuudhaan nagayaa baha jiddu galeessaa akka mirkaneessan gaafataniis akkasumas pirezidaantiin mootichi Arab Emirates gara Chaayinaatti imaluudhaan nageenya baha jiddu galaatiif waywaachaa jiraachuu isaatu himama. Ammas immarra deebuudhaan dhimmoota kana irratti yeroo biyyoonni baha jiddu galaa kallattii garaagaraatiin dhiibbaa nageenya baha jiddu galaatiif Ameerikaadhaa fi Iraan gunachuu eegalanitti biyyoonni akka Turkii agarsiisa waraanaa kan galaanarraa kan qilleensaatii fi kan lafarraatiin daran jabaachuudhaan sangubbaadhaan ammoo akkasuma koottaan harkaa humna kan kiyya jechuudhaan Turkiyaan agarsiisa waraanaa kallattii adda addaatiin godhaa jiraachuutu himama. Turkiin dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaatii fi Soomaaliyaan irratti wal dhaban jiddu seentummaadhaan kan fudhatte ammoo yeroo as dhiyoodhaas dippiloomaasii waraanaa Soomaaliyaatii wajjin gootu itti fufteeti jirti. Haa ta'uutii malee amma kanaan dura doonii galaana jalaa deeggarsa Soomaaliyaaf tan goote Turkiin kaleessaa fi dheengadda keessattis agarsiisa humna qilleensaa jajjabaa kan teknooloojii ammayyaa addunyaa keessatti Turkii eenyummaa ta'uu fi danda'u agarsiisaati jirti ja'a. Dhimmoota baha jiddu galaa ilaalchisee Israa'elis boolla tarkaanfii fudhachuu kan eegalte as Turkiin akeekkachiisa jabaa ammas biyyi Israa'el kallattiidhaan na diinoonfattee jirti jechuudhaan ibsa bal'aadhaa fi akeekkachiisa akkasumas waraana
kanaaf qophiirra jiraachuu kan ibsite Turkiin biyyoota Hizbollaadhaa fi Libaanon irraa haleellaan Israa'el godhaa jirtu akka irraa dhaabbattus waamicha gooteeti turte. Haa ta'uti malee dhimma waliigaltee Iraanii fi Ameerikaa jidduutti torban dabre kan osoo waliigaltee irra hin geenye biyya Paakistaanitti fashaalaa ilaalchise Turkiin hagammatti yaada hin kennine. Dhiibbaan nageenya baha jiddu galaa fiduudhaaf waamichi isiin Ameerikaadhaas ta'e Iraaniif goote hin mul'atu. Ta'us ammoo biyyoonni baha jiddu galaattiin wal dorgommii diinagdee saffisaa keessa jiran kanneen Arab Imireetii fi Suudiin godhaa jiran ajandaa miidiyaa addunyaa ta'uun ni himama.